Kutaaleen hawaasaa garaagaraa godina Wallagga Bahaa fi naannoo Beenshaangul Gumuz godina Kaamaashii haala yeroo naannoo isaanii mirkaneessuu danda'amu irratti mari'atan. Waaqayyo kan nagaddan bu'aas ni fa'a. Waaqayyo kan dubbattan dhugaas ni fa'a. Hamaan gidduu keenya jiraatin. Waaqayyo hamaan gidduu baasee garaa qulqulluu waliin akka jiraannu waliin nu haa taasisu. Waaqayyo lafa isaa malee diriirsee samaayotu baa malee dhaabe gidduu keenyatti argamee waltajjii jalqabame kana hanga xumura isaatiin nu duukaa ta'e tokkummaa keenya jabeessee Waaqayyo nu duukaa haa ta'u. Kutaaleen hawaasaa abbootii amantaa fi jaarsolii biyyaa godina Wallagga Bahaa fi naannoo Beenshaangul Gumuz godina Kaamaashii haala nageenya naannoo isaanii mirkaneessuu danda'amu irratti aanaa Mishingaatti mari'atan. Godina Wallagga Bahaa fi naannoo Beenshaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaalee waldaangeessan aanaa Saasiggaa aanaa Mishingaa haala nageenya naannoo isaanii mirkaneessuu danda'amu irratti abbootii amantaa jaarsolii biyyaa bakka bu'oota dargaggootaa fi dubartootaa waliin godina Kaamaashii aanaa Mishingaa magaalaa Soogeetti mari'ataniiru. Hawaasni Oromoo fi Gumuz aadaa fi duudhaa waliin kabajanii waliin jiraachaa kan turanii fi bu'uuraalee misoomaa naannoo isaanii jiranis waliin fayyadamuu dinagdee biyyaa keessatti gahee isaanii baachaa jiraachuu kan eeran hirmaattonni marichaa finxaaleeyyiin kamuu bakka waan nuun hin buuneef qaamolee kanneen irratti tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhatamu ni deeggarraa jedhaniiru. የተቸገረው ደግሞ የጉሙዝ ህብረተሰብ ብቻ አይደለም ኦሮሞም በጋራ እየተቸገረ ነው። Kan rakkatee jiru uummata Gumuz qofaa miti. Oromoon wajjin jiraatus rakkachaa jira. Daldaltoonni meeshaalee bu'uuraa fe'anii garana dhufan karaatti saamamu. Warreen kana godhan diina waliin qindoomnee ofirraa ittisuu qabna. Isin akka mootummaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo itti kennitanii hojjechuu qabdu. ስለዚህ ይህ ኃይል ሊመታ ይገባል ብዬ ነው ማምነው እንደ ወጣት Akka dargaggoo tokkootti humni badii rukutamuu qaba jedheen amana. Nutis dargaggoon qaamolee nageenyaa fi raayyaa ittisa biyyaa cina hiriirree waan nurraa eegamu raawwachuuf qophiidha. Inni guddaan sababa rakkoo nageenyaan karaan cufame nuuf banamuu tajaajilli neetworkii fi baankii erga addaan citee waggaa 3 ol ta'eera. Kanaan immoo uummanni baay'ee rakkachaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa fi qaamni nageenyaa rakkoo kanaaf furmaata nuuf kennuu qaba. ከህዝብ መሞት የምናገኘው የምናተርፈው ነገር የለንም። ጉሙዝም ህዝብ ነው እግዚአብሔር ነው የፈጠረ ኦሮሞንም እግዚአብሔር ነው የፈጠረ du'a namarraa bu'aan argamu hin jiru. Hawaasa Gumuzis ta'e Oromoo lamaanuu namum waaqatu uume. Kaayyoon keenya waliin haa misoomsinuu waliin haa guddannuu ta'uu qaba. Faallaa kanaan qaamni socho'u yoo jiraate Oromoos ta'e Beenishaangul Gumuziin bakka hin bu'u. Nageenya waaraa akka dhufu yoo barbaan raayyaa ittisa biyyaa cina hiriirree diina waloo keenyaa saaxiluu qabna. Hawaasa biraas geenyee gadi fageenyaan hawaasa bira jirti dubbichi. Hawaasa keenya keessa gatteenyee hayyee wanni kun nun baasu baartii badhaadhinaa tokkummaadha obbolummaa sabboonummaadhaan hojii waloo hojjenna hojii walii wajjii hojjenna jennee mari'annee hawaasa keenyaa wajji caasaa keenyaa wajji gatteenyee mari'annee dubbii tana hiikuu qabna. Taateen kun akka dhaabbatu kana booda nurraa hawaasa keenyaa wajji gatteenyee mari'annee waan kana saasiga aanaa bijingenjen akkuma biyyaatti mari'annee umni waraana makalaakaa raayyaa ittisa biyyaa nu bira jira milishaan jira poolisiin jira hawaasni jira olka isaan keessa jiran isaanii beeka waan tana hiddasiif irraa buqqaafnee tokkummaa keenya obbolummaa keenya sabboonummaa keenya waloo teenya guddifachuu irraa barbaadaa galatooma. Inni fala ta'u gara fuulduraatti aanoleen lamaan tokko ta'e qeesaa sakatta'e kan Beenishaangul keessa jirus kan aanaa Saasiggaa keessa jirus yoo sakatta'e rakkoon kun hin maqa akkamittiin maqa diina dabarsee morma qabee qaama nageenyaatti yoo kenne heeruu yoo kenne rakkoon kun falan argata. Yoo sana ta'uudhaa baate Beenishaangul Gumuz kan isaa golgee aanaan Saasiggaa kan isaa golgee nageenyin argata nageenyi waaraa waan hin bu'aa yoo jenne ofumaa yeroo gubuurraa kan hafee omaa umitii jechuudha.
Hawaasni naannoo daangaa qaamolee nageenyaa waliin qindaa'ee hojii hojjeteen naannichatti nageenyi waaraan dhufeeraa kan jedhan bulchitoonni aanaa Saasiggaa obbo Alamaayyoo Ejjetaa fi bulchaan aanaa Mishingaa obbo Tsaggaa'ee Maaruu ammas hawaasni nageenya waloo cimsachaa miira obbolummaatiin tokkoomee misooma isaa itti fufsiisuu qabaa jedhaniiru. Namni kamiyyuu ilaalcha wal fakkaataa qabaatee ejjennoo wal fakkaataa qabaatee waan walii wajjin irratti qabsaa'uun keenya gaariidha jechuudha. Caasaan keenyas ilaalchaan kallattii guutuu ta'edhaan keetuu caasaan hooggansaa sadarkaa godinaas sadarkaa aanaas ilaalcha kanarraa qulqulluu ta'ee hojii kana keessatti aarsaa gurguddaa kaffalee kan jiru beekamee wal shakkii kamiitiin alatti walii wajjin qabsoofnee diina kana gidduu keenya balleessuun keenya gaarii ta'a waan ta'eef dhimma kana jechuun keenya gaarii ta'adha. ችግር ፈጣሪ የትም ይሁን የት አይጠፋም። አሁንም ቢሆን አይጠፋም። ህዝቡ ልማት እንዳይሰራ qaamni rakkoo uumu kamiyyuu eessattuu hin jiru jechuun hin danda'amu. Rakkoo nageenyaa uumame kana hawaasa Oromoos ta'ee Gumuz bakka kan bu'u miti. Finxaaleeyyiin kunniin uummatni akka hin misoomsineef, tokkummaan uummataa akka hin jiraanneef, aadaan uummataa akka baduuf qaamolee socho'aa jiran ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Kanaafuu qaamni nageenya uummataa booressu kun sochii hawaas diinagdee kamiyyuu daangessu dhabamsiisuu qabna yoo jenne tokkummaadhaan waliin qindoofnee balleessuu danda'uu qabna. ማጥፋት አለበት ከተባለ በጋራ ትብብር ማጥፋት ይቻላል። Finxaaleeyyiin maqaa sabaatiin daldaluun nageenya booressaa jiran saba kamuu bakka kan hin buune ta'uu baramee gochaa badii darbeerraa barachuun misooma walootiif hawaasni waltumsee hojjechuu akka qabu itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa godina Wallagga Bahaa obbo Dhaabaa Bayyanaa fi itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallagga Bahaa Koloneel Lammeessaa Bayyanaa hubachiisaniiru. Kan nuti itti duuluu qabnu tokkoof tokko misooma keenya kan balleessu guddina keenya kan garqabu kan nu buqqaasu kan nu ajjeesu irratti duuluu qabnaadha. Kun immoo saba giddu galeessa godhatee tan inni deemu. Saba Oromoo keessa Abaawoo Shanee kan jedhamu, saba Amaaraa keessa maqaa Jawwisaa jedhamuun kan socho'u, gareen saamu, gareen hatu, Gumuz keessas saba biraa keessas akka jiru beekamaadha. Misoomni ariifataan ummatichaaf dhufee ummanni gara qaroominaatti akka ba'u kan taasisu geggeessaadha. Kanaaf geggeessitoonni kun ajandaa amma isinii kenname kana hundumaa qabannee ganda keenya gadi buunee zoonii keenyatti gadi buunee uummata keenya ijaarree kan uummata saamtu kan uummata hattu kana akkamiin daangaa amma daangaatti raayyaa ittisa biyyaa keenyatti poolisii keenyatti milishaa keenyatti qabnee kennuu dandeenya. Jarri kun qote bulaa keenya buqqistee lafti akka hin qotamne oomishni akka hin oomishamne gochaa jiru. Beela akka nufitu godhaa jiru. Duuti beelaan du'a namaadha dhiiroo. Kanaaf sirriitti beeknee isa kana irratti hojjechuun nurraa eegama. Isa kana gochuudhaaf nuti akka godinaatti hooggansi aanaalee qindoomanii gandoonni daangaa jiran qindoomanii hooggansaaf geggeessummaa paartii badhaadhinaatiin fuula dura tarkaanfannee yeroo dhiyoo keessatti biyya keenya nageenya isaa kabachiisne badhaadhina biyya keenyaa hin dhugoomsine jechuudha. Abdii kanaa qabna jechuudha. Kanaaf humni keenya nu bira jira raayyaan ittisa biyyaa bakka kamittuu halkanii guyyaa abdiin kutatiin tuun beelayin tuun dheebotiin aduutuun sodaatiin nu duukaa nu cinaa dhaabbatanii jiru. Ijoollee keenyadha isaan gargaara. Odeeffannoodhaan yakkamaa saaxiluudhaan qabnee seeratti dhiyeessuudhaan kana yoo hojjenne rakkoo kana furachuu ni dandeenya. Raayyaan ittisa biyyaa nageenya lammiilee eeguuf hawaasa wajjin qindaa'ee ni hojjeta kan jedhan raayyaa ittisa biyyaatti ajajaan kutaa waraanaa 31ffaa Koloneel Tachilaw Darrabaw finxaaleeyyiin yaadaa fi ilaalcha dogoggoraa qabatanii maqaa sabaa fi amantaa dahoo godhachuun nageenya hawaasaa booressan irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu ni fudhatama hawaasnis kana tumsuu qabaa jedhaniiru. በሁለቱ ወረዳዎች በሳሲጋ ወረዳና በምሽንጋ ወረዳ አካባቢ በአዋሳኝ ቀበሌዎች ላይ የሚፈጠሩ የሰላም እጦቶችን ለመፍታት ዋነኛው ቁልፍ ነገር እዚህ ቤት ላይ ያለውን ስራ ማጽዳት ነው።
Gandoota daangaa aanaalee lamaan Anaasaa Siggaa fi Bijingaa gidduutti rakkoon nageenyaa uumamu furuuf furtuun kan jiru hojii manee keenya seeraan hojjechuudha. Nageenya waaraa dhufeef raayyaan ittisa biyyaa qofa isaa kan fide miti. Isiniin gidduu miirrii fi fedhiin nagaa barbaadu isin keessa waan jiruuf ammas nuti uummata lamaan riqicha taanee quunnamsiisna malee bu'uuraalee misoomaa kan hojiitti deebisu isinidha. Kana booddee roorroo fi dararaa hawaasa keenyaa dhagahuu hin barbaanne rakkoo jiru qindoominaan furuu qabna. ህዝባችን ችግር መፍታት ይጠበቅበታል። የዚህ አይነት ሮሮ መስማት የለብንም።